Tata yoo hin hojjenne maal si fayyada bareeddu? Isa kana irratti furmaanni amma jiru. Ani yaada koo keessatti furmaata dhabee jechuudha. Inni hojjetu taa'ee egaa hojjedhuu gaafa hin jedhulle. Dhiirri tokko ciisee birdiliinsi keessa taa'ee na jaalatee maal na fayyada yoo hin hojjetin, yoo hin dalagin, yoo boruu ilmaan keenyaaf waa hin hojjetin, yoo boruu jireenya isaatiin waa hin hojjetin, hadda bara osoo dhukkubsattee osoo dhibamtee waan ittiin si yaalu yoo hin qabaatin, yoo waan ittiin uf yaalu hin qabaatin, jijjiiramni tokko jidduu keessan lamaan hin jiraatin, fayyaa kan keetiif yoo siif yaalalli inni taa'ee bareedduuti asiin garummaa si fayyada. Yookaan ammoo bareedduuti si falee dhabee buluun kan koona rakkisaa jira. Firaa shannatti qorree lubbuuti osoo bakka kana jiraatte, osoo ofinna qabde, osoo ofissi qabee maal si fayyada bareeddu koo sun abjuudha bar. Si jaalata taanaan kan ati daladdu caala dalaguu qaba, hojjechuu qaba. Because boru ati ilmoo dhaluu dandeetta. Ilmoon kan kee kun barachuu qaba. Argitee? Ati sakas barachuu qabda. Ilaa yoomii kushiinaa namaa hojjetta. Ilaa yoomii harka namaa eeggatta. Ilaa yoomii namni si jiraachisa. Kanaaf nama hiyyaane nama karoora hin qabne ciisee tumaan achuma taa'ee tumaan akkuma masoob warqiidhaa buddeena keessa kaayanii ati fiddee tumaan birrii itti kennitu inni sirraa fuudhee bareeddu koo si jaalladha. Barsiin jedhumaa si fayyada. Jireenya keetiif yaaduu qabdaati. Siif galee miti soolanee koo. Naa galeera galatoomii sareetii. Yaa ati jireenya kan kee yaaduu qabda. Amma eessa jirtaati? Dubaay. Kanas Dubaay jirta. Akkaawuntii baankii qabdaa? Akkaawuntii baankii hin qabu garuu yaa balleessaan jiru anuma harka qabadheedhuma. Kan kootti karoora baaseedhuma qabadheen jira sareetii. Kanas birrii kan kee sirriitti qabadhu, birrii kan kee sirriitti duunfadhu, birrii kan kee sirriitti kaayadhu gaafa kaan biyya keetti gadi bu'i. Ilmoo irraan qabdu miti? Lakki. Kalas. Bakka ilmoo irraan qabdu taanaan birrii kan kee akka lubbuu keetiitti jabeeffadhu. Gaafa birrii qabaatte, gaafa mallaqa qabaatte balbala abbaa barbaaddee onnee guutuun dhattee dadhoofta. Gaafa mallaqa qabaatte. Gaafa mallaqa hin qabaatin haadha si dhalte birattu jibbamtuudha. Mallaqa kan kee jabeeffadhu, hojjetadhu, dalagadhu, mallaqa kan kee sirriitti cimsadhu. Bakka immoo inni hin dalaganne, bakka inni kaayyoo hin qabne, bakka inni karoora hin qabnetti bakkuma inni maka'uu bichaa ta'etti sun situ fuudhe malee inni sin fuune waan ta'eef ati maal goota si fakkaate laash jalaa jetta. Halistiroo xaragu yoo argite itti heerumu. Isaa haftaami soofaa irra ciisee jaalalaa fi na jaalata jettu san irra ka hiyyeessa listiroo xaragu yoo argitatti itti heerumu. Waliin dalagattanii jijjiiramta waan ta'eef. Sharafaatti galatoomi habiibtitii. Hindalagaa birrii asergi manjafiqaadii baradhaa. Hindalagaa birrii asergi suuqa banadhaa. Hindalagaa birrii asergi naa godhi ta dura akkas naa godhi maalii godhi dura balleessaan kiyya maalii yoo kiyya dha hiriyoota ofiisitti ergee ofiisitti dhufee akkasin akkaallan. Birrii kan keessatti jabeeffadhu. Mallaqa keessatti waan deebi'ee si himu'an. Tole sareeko galatoomii eebbifame. Umurii dheeradhu. Haya, oke, jabaadhu ishiin tala warra soddaa. Tole tole. Shamarran warra soddaa humnatti baay'atan yaa rabbi. Isaan beekaatiin seeraan keessummeessa gaa'is warra soddaati jecha. Dhiifama warri gabaabsi jettan warra soddaati ija bu'uun fedho'an warra ambooti. Dhiifama. Eenyu maqaan kee Aziizaa dubbatamoo hin raftas keessa? Gabbu'i deemi gabbu'i. Salaamu alaikum. Yalla. Siifoo dubbatamoo sabboontu dubbatamoo dubbattu? Sabboontu takka, sabboontu lama, sabboontu sadi. Deemi bareeddu koo riba nagayaa siyaa ta'u. Ummu Hawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadha. Akkam nagaa jirtaa? Waan deette moo tama karooraati sareeti? Hawaa deettanii harkaa qabdan moo tama karooraati? Maashaallah tabaarakallah tamadee harkaa qabu galata rabbi. Waaw maashaallah bareeda akkas taanaan hayyee. Maashaallah waan ofii kana gisee baay'ee silaalaa subbatti. Namana first time I was really thank you for inviting me in. Bagana ulfute. You diaspora? Diaspora, yes.
Aye. Diaspora, I wish you someone to start. Barkaan tu bayin jecha jannani. Okay, see. Kanaafuu waan ofii maashaallah hasanni kee kaadhaa gorsi kee kaadhaa natti tolee jira. Yeroo Especially hundaa guyyaa hundaa sa'aatii kana sagantaa akkasii qaba. Dhuftanii irraa fayyadamuu dandeettanii rakkoon qabu jechuun. Leencafa bittanii darbuu homa dandeettanii akkas waan akkasiisan. leenca takkaallee binnee hin beenu kareera bittiin isaallee hin qabnu yoo maybe haadhuma ofiitiif yoo binnee ta'e malee takkaas hin binne akaawuntii isaanii kireet illee hin goone anyhow inshallah. Yaada qabdanii? Gorsi keetti natti tole gorsi kee basalee ka singilii ta'aniitiin keessa tolleen gaarii miti jettee dubartiin agartee dhiirri hin barbaachisu dhiira malee hin jiraanna mana jetti gisee garii dubartiin ni dhagaha garuu dhugaa yoo ta'u dhiira malee jiraachuu hin danda'amu osoo maallaqumallee qabaattee imala tokkollee deemuuf adda kee dubartiin seeftiin illee sitti dhagahamu abbamoo warraa wajjin namarraa deema hajjiillee umraas yoo taate agartee shari'attillee abbaa warraa wajjin nama agartee shari'aallee nama hayyama. Bakkuma beekte bashannanumallee inkwaan yoo dhiirri biran jiraatin atiyyuu seeftii keetiif iyyuu gammadde karoorallee go'attuu dubartii islaamaaf taane bareedaa atis abbaa manaa gaarii amma agartee yeroon baay'ee qisaasame inshaallah yeroo si taafte kana immoo yeroo barakaa qabdu rabbi si haa godhu abbaa manaa agartee kakayrii qabu rabbi si haa qabu inshaallah ilmaan babbareedduu akka teetii sana taphatu rabbi si haa godhu. Jabaadhu kalmatni ulnafuuti mujideet mukkaramaa fi sitti ergadheeyyu advaayisii bareeda jirta rabbiin agarsiis illee kee irratti hojjena keerii qabu si haa ijaaru daaspooraa kanas ni feetaniitii fi asliin inshaallah isin hangafee warra daaspooraa fedhu kullis guyyaa gabaabatti rabbiin Diyaaspooraa bari namni hin fedhan jiru amma bari biyyuma keessaa iyyuu bari kunoo hin jiraa miti diyaaspooraa dhaniituma waliin nu qabanii bari dubartii biyya arabaadhanii qaamni kenna hundi mallaquma se'anii barama as taa'ee akkasuma kan Ameerikaa tanaan Kanaadaa tana namni as taa'ee bakka homa mallaqa kana lafaa dhiitanii akkanaan fonqolchanii lafa jalaa baasan se'ee namni miira keessa gala sanama sani malee waan biraati miti qoofamaafi malee namni kaminuu osoo hin hojjetin biyya feete irraayyuu taa'imii ofii eegee kaayyoo isaa karoora isaa osoo hin hojjetin namni jiraatu hin jiru namni tolatti bakka ciisetti doolaarri itti dhaqu wayii hin jiru. Inuma sometimes isin warra dubartii diaspora Amerikaa jirtu isin kunoo isin rahaa godhaa jiraayyuu Amerikaan easy miti gartee namni dubartii ulfaa fi ulmaan dalaytu qalbitti maallaqni kun hin dhufu Amerikaan jechuun waa maayilan gartee akkasumatti baalada argamu nama fakkaata duraanii chaalenjii guddaa qaba ifaajee guddaa qaba. Argaa jirraa miti amma bari yoo gara duraanii arginellee bara amma silkii keessa ta'ennee magisee waa bootti fireendi kana achirraa janaa jannu kana bari silkii keessa ta'ennee waan inni dalagu hunda laallee bar qalbiin nu cabaarti bar nurarraa ta'e qalbii. It's not easy. Inma kuno mashallah tabarakallah rabbi jaamsu sadaa qabu. Situn ma nama diaspora jiru fakkaataa yoo ababaa fakkaatte warri biyya jirullee maas isinitti hawwine isin maa biyya Suudiitti jettanii gartee Kaayiroo jettan Dubaay jettuutu namni biyya taa'ee Itoophiyaan ni hawwa maali isiniyyuu warra Ameerikaa jiru caalaa silsal illee uffatanii fi uffata ammoo asime isaatti